Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya egaa dhiyeenya kana caalaa bultumee rukutamuu isaanii yaadatama. Namoonni hedduun immoo eenyutu rukuchisiise jechaati jiru. Suuraa namticha asirratti argitanii kana immoo yeroo hedduu namoonni baay'een Facebook irratti namicha kanatu rukute jechaati jiru. Egaa mee viidiyoo tokko waa'ee caalaa irratti Ahmad Culullee kan jedhe caqasnee walitti deemnaa sana booda viidiyoo namicha kanaallee wajjin kan ilaallu ta'a. Hanga dhumaatti nu faana bu'aa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبر زينا ودو چبسا ارتستي فيسا ليليسا نمن بين انجرو فيسا ليليسا اتچبسه جراباته فيسا ليليسا ديما چالا بولتومه رتي اوبسا فيتاته فكاتا ابوتين انغو توكو توكو جارتين نما جارتي اتفكاتو كافتيريان بيرو اسا اتفكاتو مرغ نما سربون فدتا منقب caalaan bultumee akka barbaadetti bahu akka barbaadetti galuu mirga guutuu qaba. Isa kana wal qabatee warroonni mirga caalaa bultumee sarban olaantummaan seeraa akka kabajamu caalaan bultumee gaafachuu mirga guutuu qaba. Kanarraa wal qabatee biyya keenya keessatti seerri jiraaf hin jiru yeroon itti adda baafannu geettee jirti jechuudhaan atileet Fayyisaa Leellisaa caalaa bultumeetiif mootummaa Itoophiyaatiifis ergaa dabarse. Dubbiin jajjaba olaantummaan seeraa ni kabajamaa. Boodigaardii Jeneraal Tasfaayee Waldamariyaam irratti Eegaan kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma dhageettanii caalaa bultumee rukutameeti jira. Rukutamuun isaa immoo dhugaadha. Kan rukuchisiise ammoo nama hangawaa tokkodha jedhamaati jira. Akkuma dhageettan Fayyisaa Leellisaallee gochi kun akka hedduu isa aarseetu himamaati jira. Fayyisaa illee caalaa bultumee irratti namoonni waan akkanaa raawwataman yoo seeratti hin dhiyaanne ta'e Itoophiyaa keessatti seera Itoophiyaa hin laalla jechuudhaan akka dubbateetu himama. Fayyisaa Leellisaa akkuma beekamu yeroo hedduu nama mootummaa kana deeggaruudhaan beekamudha. Itti dhiyeenyaan ammoo hiriyaa caalaa bultumee beekamaadha. Viidiyoon namticha ammaa kun ammoo namoonni hedduun Facebook irratti namicha kanatu ajjeese. Namoonni hedduun namicha kanatu ajjeese haa jedhanillee malee garuu wantichi sobaadha. Facebook irratti poostii godhanii itti namatti fakkeessaatiin turanii haga ammaatitti wanti addaan bahee hin jiru. Egaa dhugaa isaa Rabbii lafan balleessin isaan jenna. Baga Rabbi immoo isa oolchi isaan jenna. Eegaan kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoon har'aan tana kanuma fakkaata. Viidiyoo haaraa qulqulleeffannee odeeffannoo bal'inaan hanga walitti deebinutti nagaarra nuuf tura. Ammoo namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana mee subscribe godhaa. Orokkoo chaanaalii kana hin guddisna.